Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaatanii yeroo kana geessan nagaa qabaatanii yeroo kana ga'uu waan hundumarra kan caaludha. Baga nagaatti eegamtan isiniin jedha. Tolee nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni immoo kanaan dura maatii koo taatan jajjabeessaa jirtan laayif sheeriidhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Hedduu takka galatoomaa. Egaa har'as immoo waa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Wanti isinii qabadhee dhufe kun akkuma argaa jirtan kunoo suuraa irratti argaa jirtan obboleessa kana barataa yuunivarsiitii guyyaa lamaan dura eebbifame. Yuunivarsiitiitti eebbifamee warratee otoo gara maatii isaatti imalaa jiru balaan konkolaataa mudatee lubbuun isaa darbe. Waggaa baay'ee xaaree waggaa baay'ee bu'aa ba'ii hedduu keessa darbe obboleessi keenya kun otoo qabeenya gaa'ilan godhadha hin jedhin dhalan godhadha hin jedhin boruu koo jedhee warratteetu bu'ee ba'ee wayin haadha isaa dabarsuuf wayin abbaa isaatiif dabarsuudhaaf bu'aa ba'ii hedduu keessa darbeetoo lakkoofsisee carraa gammachuu argate. Carraa gammachuu argatee gara yuunivarsiitii eebbifamee gammachuu isaati maatiin isaas gammachuu isaa hedduu takka itti gammadanii otoo isaan guyyaa gammachuu isaa eeganii dhaqee eebbifamee hoggaa akkana gara maatii isaatti deebi'uu jedhu balaan tasaa isa mudate. Balaan makiinaa isa mudatee lubbuun isaa biyya lafaa kana irraa dabarte. Egaa ilmi namaa kun akkatti jiraannu akkatti lafa kanarraa deemnu hin beeknu. Guyyaa waamicha keenyas akkamitti akka ta'e hin beeknu. Tokkoon isaanii waamichi ilmaan namaa kanaa gargare. Kaan balaa tasaatiin kan lubbuun isaanii darbudha. Kaan immoo utuma nagaa deemanii illee kan lubbuun isaanii godaanudha. Lubbuun kun harka Waaqayyoo jirti. Isa baasas isa kennas waan hundumaa isa gochuu danda'a. Garuu kun keessaa immoo dhugaa gadda baay'ee garaa nama cabsu baay'ee gadda garaa nama cabsu Waaqayyoon mirga isaa haa kennuufi maatii fi firoota isaatiif jajjabina haa kennu. Kana duwwaadha wanti jennu. Wanti godhamuu fi wanti jedhamu hin jiru jechuun jedha. Baay'ee dhugaa Rabbii baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waan nama laphee nama cabsu. Keessattuu taateen biyya keenya keessatti balaan adda addaa kun ta'aatii deemu keessattuu bara 2015 kana keessatti dhaloonni baay'een lubbuun isaanii kan lafa kanarraa godaane 1000 kan lakkaawwamanii kaan isaanii balaa garaa garaatiin guyyoota guyyaatti kan dhaga'aa ooltanidha. Karaa garaa garaatiin biyya lafaa kanarraa deemu jechaadha. Waaqayyoo lafa isin jirtanitti akkuma amantii keessanitti isin haa tiksu. Eegamaan isiniin jedha. Keessattuu warra ba'eetoo nagaadhaan galuu isin haa taasisu. Dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisu kun guyyaan gammachuu isaa deebi'eetoo gadda isaa ta'uu isaatti baay'ee laphee nama cabsa. Gadda yoomillee maatii keessaa hin baanedha kuni. Maatii isaa keessaa gadda hin baanedha. Kuni Oromoo hundaaf gadda isiniin jedha. Egaa maal godhu ree hundumtuu carraadha. Carraan ilma namaatuun hin beekamtu. Akkaataa ittiin lafa kanarraa deeman waan hin beekneef iyyuu carraadha hundumtuu olii namaaf kenname akkuma inni namaaf kennetti ishee jedhanii fudhachuudha. Kanaan olitti wanti biraa hin jiru. Jajjabina haa kennuuf harmee isaaniiti. Namni gaafa tokkicha isaa dhabee hin madaa'a, hin gadda, hin boo'a. Otoo bo'uutti gadi darbeetoo dabalama. Dhugaa dubbachuudhaaf kun baay'ee miidhama addaati. Miidhama addaa yookaan dhala qabaatee miti. Matuma isaa maatii isaa gargaaruudhaaf Waaqayyo carraa kana laatee fi carraa kana immoo deebi'ee carraan lammataa isa ga'e carraan akkanaa isiniin ga'in isiniin argatin maatii keessan irra hin argatin isiniin jedha. Hordoftoota koo'i lafa isin jirtanitti illee Waaqayyo isin haa tiksu. Egaa waan na dhaggeeffattaniif illee hedduu takka galatoomaa isiniin jedha.
Rabbiin keessan sinaa eegu obboleessa keenyaa gara fuula Rabbii deeme kan ammoo kan jannataa nuuf haa taasisu boqonnaa isaaf haa kennu. Biyya lafaarratti hin dafqee malee hin arganne hin nyaanne. Egaa olirratti boqonnaa bara baraa isaaf haa kennu siniin jedha. Kanaan alatti wanti goonuu fi wanti jennu hin jiru. Hedduu takka waan dhaggeeffattaniif galatoomaan siniin jedha. Tiksee gaarii Rabbiin siniif haa ta'u. Akkuma uumaa keessa akkuma amantii keessa itti uumaa keessa yaadadhaa kadhadhaa bareettiin bara dhumaatii lubbuun namaa akka jigsamaatii deema. Egaa guyyaan itti dhufaatii ilma Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keenyas geeddarannee kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo akka deddeebinu si yaadachiisa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jedha. Laayik sheer gochuudhaan asumaan gara maatii kootti dabalamaa. Hedduu takka galatoomaa waan dhaggeeffattaniif.